Hey guys, ashama harka fuunee akkan jirtu daawwattoota YouTube Isaaq Zeenuu hundi keessan warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii Isaaq Zeenuu taane isiniin jedha. Warri kaan immoo viidiyoo kiyya daawwachuudhaan waan isiniin jedhu dhaggeeffadhaa na faana jiraadhaa jechuu kiyya gara biraatiin. Egaa dubbiin akkatti qollaamanu miti baay'ee gara nama gubaa. Jara jimmaa keenya olmaan akkam fayyaa keessanii akkam qaamni keessan inni mirgaa harki keessan inni mirgaa hin waraanaman ajjeefamaa hin boo'a isiniin kolfitu ajjeesaa Hitlerii jaarraa tokko fa'aa wajjiniin bashannanaa ooltanii gaarraa. Egaa nama tokko jaallachuunii fi qomoo ofii nama hunda jaallachuun karaa karaadha baay'isawee. Isin jaalalaa biyyiin maraattaniiti jirtu kan isin jirtanu. Gochasaa badiisaa waa tokko laalaan jirtanu. Wanni inni ilmaan Oromoo irratti gochisiisaa jiru, wanti inni Itoophiyaa hunda irratti godhaa jiru. Maaf fageenya dhaqxu dheengadda limmuun keessatti ilma keessanii bar obbolaa keessanii inni ajjeefamee lafarraa harkifamaa ture jechuudha. Kabaja dhabee siyaasaan illee yoo karaa karaa ta'amee jedhee akka aadaa keenyaatti akka amantii keenyaatti namni ajjeefame tokko woboon yeroo jara ajjeesu du'aa isaanii irra baala kaa'eeti kan inni dabarfatu jechuudha. Safuu Oromummaa ganamaatiin kan inni qabsaa'u malee Hitlerummaadhaan miti. Nama nyaata sirna bineensa Minilik sanaan miti kan uummanni Jimmaa woboon qabsaa'u. Suuraa kana laalaa YouTube naan eeyyamuuf malee jechuudha waa hedduunis ni baasan ture. Viidiyoo Jimmaan keessatti hojjetame jechuudha ilmaan Oromoo irratti. Suuraan kun dheengadda limmuun keessatti kan ta'edha. Isa harkifame deebii kan dheengaddaa ajjeesanii jechuudha. Reeffa isaa guban jechuudha. Qaamni saalaa isaallee bakkee irra bahee kan jiru. Safuu wanti jedhame isin keessaa hin badeeyaa jiran. Aadaa wanti jedhame, amantii wanti jedhame isin keessaa hin fuudhame badame. Yoo kudhan mootummaa wajjin hin jiraatan, yoo kudhan mootummaa wajjin dhaabbattan aadaa qabna, amantii qabna. Kan biraaf caalaa bultumee nama harka dhiigaa gumaa isin irraa qabdanu bara Maammar Sayyid ilma keessanii ilma Jimmaa qofa osoo hin taane ilma Oromoo hundaati. Caalaa bultumee nama Oromoo gane nama maallaqaaf jecha jechuudha mootummaa jala maallaqa jaallachuun isaa kanaan beekama. Obboleessa kan keenya Maammar Sayyidin jechuudha sababa maallaqaatiif kan inni nama inni harkaa nyaate harkaa dhuge nama inni nyaachise obaase ajjeese jechuudha. Inni ajjeese afaan isaatiin amanee akka inni keessa jiru amanee ragaan ijaa ragaan gochaa osoo jiru jaarsummaa meeqallee jechuudha silaa inni kan inni jaarsummaa ergu nuti jaarsummaatti erginee amani jennee kadhachiisaa turreen hin caalaa bultumee. Har'a jechuudha biyyi wajjin Jimmaan keessatti akka kana sinirratti nurratti jechuudha harka dhiigaatiin nurratti bookkisaa oole. Tarsiimoon namicha kanaa sinuma Jimmaan Oromiyaa irraa adda baasee kutaaf kutaadhaan Oromoo guutuu wal nyaachisee ga'ee uummanni Oromoo qabsoo Jimmaan keessatti qabu akka ni dagatamu godhee hakkanu maqaa Jimmaan himannillee nu yeellaasaa jira jechuudha. Limmuun keessatti jiraachuu dadhabee namni meeqa maatiin isaa haadhaaf abbaan ilmoon dararaa mootummaan kun ilmaan Oromoo irratti ga'aa jiru baachuu dadhabee kan baddaa gale nama meeqa jira. Torban kana keessa namni hidhaatti guurame meeqatu jira. Maali yaa jara namni yoo siyaasaan karaa taane namummaa sin jedhamtu nu keessaa maaliif badde? Kan achi keessa harka dhiitaa jiran ukkoo ilmaan Oromoo garri caalan ukkoo namni achi keessa jiru Oromoon qulqulluun hin jiru beekaa Oromoo bitamtoota qofa malee sabaaf sablammoota kulloo qofa malee warri kaan ekkoo akka jiran hidhaa keessa jiru warri qulqulluu ta'an isiniif haa galu jechuudha. Kanaaf hamma yoomiitti tu beeknu jallanna jiran
እስከ መቼ ነው ኢቱ ኢጃን አርጊኑ ኢቱ ጉራን ዳገኙ ደምቢዶሎ ኬሰቲ ሃቲ ኢቱ ኢላልቱ ijoolleen xixiqqoon ituu ilaalanu ilmi oromoo tokko yoo kudhan badii meeqa hojjete biyyi seerri jiru maqaa seeraa jedhee dimokiraasiin minaamin isatti galu ummanni Jimmaa ummata nagaa ummata keessummaa jaalatu sirriidha keessummaan jaallanna garuu keessummaa gadhee akka kakkitiin barbaannu beekaa keessummaan jaallattu walii lamaam ajjeesa harkaa dhiigaa baatee deemu kabajnaa nuti እኛ እኮ ኦሮሞ ነን ከኦሮሞም የመጣ ልጆች ነን ለምንድን ነው እያያችሁ እየሰማችሁ ደንቆሮ የምትሆኑት እስከ መቼ ነው ማሊያ ጀራኑ አደራ ሴናን ሲንጋፈተ በሪኩን ደርቡዳፍ ዴማ ጅራ ሞቱማን ሂንኩፋ መንግስት እኮ ይወድቃል ከኑተፉ ኢልማን ኦሮሞቲ ከኑተፉ ኦሮሚያ ከኑተፉ ኡመታ ነሚቻ ሞቱማ ኦሮሞን ኩታን ሁን ዲጅቤ ከሚት ጃለነኑ ቆባት ተደባስኔ So what? Arasheno. Ummata Jimmaa kun nurraan eegamu. Ani isin keessatti dhaladhee guddadhe. Aadaa keessan bareecheen beeka, aadaa keenya bareecheen beeka. Maaltu nu dhibdeen keenyaa jechuun baay'ee nu ajjeesee jira kanaan duras. Ofii firaashirraa algaarraaf sireerraa buuneetiyya lagaa sireerra keenyee jennaan amma akkatti gal ofii keenyaaf bakkee bullaa amma yoonaa alagaan sireerra ciisaa jira Jimmaan keessatti kun aadaa kan keenya isa nu ajjeesaa jirudha irraa barachuu dadhabne irraa barachuun dirqama keenya kanaaf mee walitti haa himnu Saudi Arabiyaa keessatti ilmaan Oromoo waggaa meeqa achi keessatti mana hidhaa keessaa tokkorraa gara tokkootti dararamaa ilmaan kakkeessan ituu boosuu ijoollee Jimmaa qofittidha gara caalan achi keessa kan jiran namni Jimmaa akka jiruun ardii isaarran jiru baraa Jimmaa Oromoo qulqullinni kan biyya alaatti baqate biyya namaa keessatti namni meeqa irbaata qurxummii ta'e namni meeqa irbaata risaa ta'e inni kan akka carraatti kan biyyaa baatee jirtu hundisi biyyaan baa jirti biyyaan baa keessatti immoo kunoo akkuma argaa jirtanu kana jechuudha Saudi Arabiyaa keessatti dachee quppee nyaataa jirti ilmaan keessan obboleettiin kan keenya obboleessi kan keenya kanarra dabalatee immoo haati manaa keessanii haati manaa keenya maaliif waan xiqqoodhaaf gowwomna maaliif hamma yoomiitti nama dhuunfaa jaallachuun akka haa ta'u no matter gama siyaasaatti yoo deemnee jennu kan miidhamaa jiru uummata Oromoo kutaa biraa qofa uummanni Oromoo Jimmaa miidhamaan jiru miidhamni isaanii maaliif isinitti mul'anne Abiyyi akka hadha Jimmaan keessatti kabajame naannoo biraatu dhaqeen kabajama jettanii yaaddu nuuf naannoo biraa maaltu gara godhe Jimmaan taanus nu kan Jimmaa qofa miti kan guutu Oromiyaati kan guutu Oromooti dhukkubni ilmaan Oromoo Baalee ana dhukkubsa kan Arsii ana dhukkubsa kan Wallaggaa ana dhukkubsa kan Dambidolloo ana dhukkubsa kan Shawaa ana dhukkubsa kan Walloo ana dhukkubsa yeroo jarrachi imimmaan buufanu anis imimmaan bu'uun qaba yeroo jarrachi kolfanu anis kolfuun qaba maaliif qaamni keenya hiddi keenya tokko waan ta'eef
maaliif kun nu keessaa dhabame maaliif kun nu keessaa bade maal dhageenya jarana raajidha kan barana saree leencaaf guddisantu hanga durree hanqata nama boojuudha baasantu boojuutti nama gata nama boojuudha baasantu boojuutti nama gata boojuudha baasantu boojuutti namichi kun ummata Jimmaa hunda boojuu keessatti galchaa jira daganaa boojuu cimaa keessa galchaa jira Jimmi takka yeroo kutaan biraa jechuudha warra qurcii kana dandamachuu dadhabanu Jimmi ko warra Amaaraa lafatti qalee haadha si hariyataa ture baram amma kan nu Amaaraa wal fakkaataa jirru jechuudha gochi kan keenya seenaa Abbaa Jifaar dhaqaa dantinata seenaa sulxaanii Abbaa Joobir mee dubbisaa Jimma qabsoo keessatti amma ni cimaa ta'e kanaan duratti jechuudha garuu maqaa Jimmaa nyaataa jirtu Jimma abbaa qabdii itti niichisinaa akkuma kanaan dura ijaa turtan Caalaa Bultumee harka dhiigaa ofirraa qabaa gumaa isaatii ijaa yeroon isin buduukaa caffaruu dhiisaati jechuudha maallaqa jaallachuun isaa kanumaan beekama waan ta'eef nu keenya jennee si amanne harka siif rukunne wayyoo